السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميرا scientific fact يوخاهو جتش ساينسي تي في أمومانو وان أغاتي ويتكا سينيكو دارانتا جالا لواني جان بكا سديد تقودمتي يوخاو يرو سدينا مدلفتي بكا سدي قرقودو قبدي جتشو خانا يجون غرجل قبارتي تساسي قبدي وصوت تيادين جتشو صوت تيادين جالتا يوخاو صوت تيادين جالتا dhiira yoo taate dubartii ta'uu qofa jaalatta. Dubartii yoo taate immoo dhiira ta'uu qofa jaalatta jechuudha yeroo kana keessatti. Filannoo gaarii hin qabaattu. Gaarummaa namaa waan jaamullee addaan hin beeytu. Filachuu hin dandeessu. Namni sii filuun qeebaltu. Ifii keetii immoo filannoo gaarii hin qabaattu. Yeroo kanarratti maalummaa namaatis waan hin beeyneef mi'aa nama sanillee beekuu hin dandeessu. Nama sana argachuunii fi dhabuun si biratti wal qixa ta'a. Kun umrii gara jalqabaa irratti jechuudha jaalallee akkana kanama mudatu. Yeroon marsaan lammaffaan yeroon san teenager yookaan yeroo umrii 10 keessa jiru. Yeroo umrii 15 hanga 20 akkana naannawa jiru kana keessatti jechuudha umriin kun. Kana booda dubartii jaalachuun yookaan dhiira jaalachuun hiika siif qabaataa jechuudha jaalala marsaa lammaffaa kanarratti jechuudha. Maalummaa nama adda baafatta. Maaliif yeroo tara jalqabaa sanarratti qoramtee jirta waan ta'eef jechuudha. Tasa jaalachuun yookaan tasa osoo itti yaadiin fuudhuunii fi tasa heerumuun miidhaa inni qabu siif galaa jechuudha marsaa lammaffaa kanarratti. Saniifuu eenyu akka jaalachuu qabdu eenyu akka heerumuu qabdu yookaan eenyu akka fuudhuu qabdutu adda siif bahaa jechuudha yeroo kanatti. Filannoo gaarii qabaattaa jechuudha. Hattaa namni osoo siif ilaallee hin qeebaltu. Maaliif ifiifuu bartee jirtaa waan ta'eef jechuudha. Saniif marsaan lammaffaan kun hedduu ulfaataadha jechuudha. Akkasuma eega jaalala keessa seentee booda immoo nama tokko dhabuun hedduu sitti ulfaataa. Ifeensi miidhaa jechuudha. Dhukkubbii sammuu sitti tahaa. Dhukkubbii jireenyaa sitti tahaa. Dhukkubbii yaadaa sitti tahaa jechuudha. Hedduu sitti ulfaata. Kanaaf dubartoonni hedduun yookaan dhiironni hedduun jaalala marsaa lammaffaa kana keessa eega galanii booda gaafa bultii isaanii keessaa bahan fuudhuufillee rakkatan heerumuufillee rakkatan yeroo jaalala marsaa lammaffaa kana keessatti rakkinni isaan qunnameedha jechuudha. Sababni isaa miidhaa garaagaraa keessummeessutu jira jaalala lammaffaa kana keessatti. Kaayyoo gurguddaa walirraa eeguutu jira. Wantoota faayidaa garaagaraa gurguddaa walirraa eeguu jira. Jireenya ifii gara caaluu waliin jaarrachuu irratti hundaa'uutu jira jechuudha kana keessatti. Saniifuu miidhaa garaagaraatiif wal saaxiluutu argamuu mala jechuudha. Saniif namoonni yeroo kana keessatti wal dhaban akka malee dhiibbaa hamaadhaaf saaxilamu sanbooda deebi'anii bultii keessa galuullee hin fadhan. Dhiira yoo taate dubartii fuudhuullee irraa booda deebi'a. Dubartii yoo taate immoo heerumuurraa if duba deebiti. Akka saniin tahaa yoo miidhama taate miidhama san caaluutu san keessummeessuu hin danda'a. Saniifuu anammatti miidhamaaf qophaawaa miti waan jedhamuun bultiirraa booda aantii jechuudha. Dhiiris yoo ta'e akkanumaa jechuudha. Kasadaffaadhaa umrii gara boodarraa dhufa. Kana rakkina hedduu marsaa lama kana keessa eega dabree booda namni tokko jaalala marsaa sadaffaa saniif gahaa jechuudha. Marsaan sadaffaan kun akka yeroo dabranii sanitti nama tokko argachuunii fi dhabuun illee humaan fakkaatu garuu carraan jaalalti san ifii isiitii deemtee si dhufuudha bal'aadha jechuudha. Maalummaa kee namnis waan beekuuf namatu si filata jechuudha yeroo kanatti. Abaluu yoon heerume qabeenya akkasii qaba haala waan akkasii qaba akkana naaf godha jaanee yaadame mala ittiin si argatan mala dhawumaa jechuudha. Gara kee dhufama. Dubartii yoo taates akkasuma. Yeroo kanatti nama biraa barbaaduun hedduun baay'atu. Dubartiin takka heerumaaf nama biraa barbaaduun illee xiqqaadha. Dhiirri tokkollee fuudhuuf nama biraa barbaaduun illee xiqqaadha jechuudha yeroo kanatti. Yeroo kanatti
qabeenya kanaan dura dabarsee san irratti xiyyeeffataa jechuudha nyaachuudhaaf. Yookaan umrii kana keessatti nama gita isaa yookaan nama isa madaalu barbaadu irratti hin xiyyeeffatu. So jaalalli marsaa sadaffaa kun irra hedduu sis balleessuu ni danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf umrii hedduu tana keessa eega dabartee booda qabeenya qabda taha. Qabeenya kee kana mala ittiin sirraa fudhatan mala dha'uudhaaf jecha yeroon itti jaalala sitti fakkeessuudhaan carraan si balleessuutu illee ol ka'aadha jechuudha yeroo kana keessatti. Saniifuu umrii jaalalaati kun yeroon isaa ni dabara tokko dabru kaantu dhufa dhaabbataadhaa miti jechuudha. Saniifuu of eeggannoon barbaachisaadha. Waan irra deeman waan fuuldura keenya ni dhufa jennee yaannu hundarraahuu tasgabbiidhaan yaadaan murteeffachaa deemuun barbaachisaadha jechuudha. Mee isin umrii kam keessa jirtan? Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.